Harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Daree Show nagaan kiyya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Tole egaa guyyaa irraa kan ammoo viidiyoo gabaabduu kan waa'ee maalummaa chaanaalii Daree Show ibsitu tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyicha haga dhumaatti ilaaluudhaan maalummaa chaanaalii Daree Show hubachuu ni dandeessu jechuudha. Tole egaa akkuma beekamu chaanaaliin Daree Show YouTube'iif haaraadha. Gara torban tokko akkas caalaan ta'u erga banamiiti. Ammuma sana gidduutti garuu viidiyoo gaggabaabduu daqiiqaa muraasa ta'an, daqiiqaa 2-3 ta'an hojjedhee qilleensarra oolchuu yaaleera. Egaa chaanaaliin Daree Show wantoota garaagaraa mata dureewwan garaagaraa irratti qophiilee barsiisoo, bashannansiisoo, bohaarsoo akkasumas illee qophiilee fayyaa wajjin wal qabatan qophiilee kana beektuu laataa wantoota dagataman, wantoota irraanfataman kana qabatee dhufee jira. Bifa walalootiin, bifa seenessuutiin, afoola Oromoo kanneen akka mammaaksa, qoosaa, baacoo kana qabatee dhufee jira jechuudha. Chaanaaliin Daree Show namoota chaanaalii Daree Show faaraa taataniif yookiin maalummaan chaanaalii Daree Show namoota hin galleef xinnoo ishee viidiyoo gabaabduu kana hojjedhee maal akka inni ta'e xinnoo ishee awareness uumuuf jecha viidiyoo kana hojjedheen jira jechaadha. Chaanaaliin kun egaa akkuma chaanaalii ijoollee Oromoo kanneen biroo chaanaalii afaan Oromoo guddisuuf, afaan Oromoo babal'isuuf, afaan Oromoo dagaagsuuf onnee isaarraa onnatee dhufedha. Chaanaalii kana sabiskiraayibii, laayikii, sheeriitu itti xiqqata ammallee jechaadha. Chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan akkuma chaanaalota kan biraa guddisaan dhaamsa kooti. Kanaafiyyuu chaanaaliin kun maalummaa aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, seenaa Oromoo kana qabatee dhufee jira jechaadha. Isin barsiisuudhaaf qophii isaa xumuree dhufee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gara fuula duraatti qophiilee barsiisoodha, bashannansiisoodha, bohaarsoodha akkasumas immoo barsiisu jedhee yaadu baay'ee hojjechuuf karoorsadheen jira. Kanaafuu qophii gara fuulduraatti hojjechuuf karoorsadhee jiru kan ammoo jajjabina keessaniin, hamilee sinaaf laattaniin kanaan jabaadhee itti fufee hojjechuu danda'u jechuudha. Chaanaalii kana banuu fi yaadisaa tureera kan naaf dhufe bubbuleera jechuudha. Garuu sodaa chaanaalii kana yoon ka'e hojjedhee eenyutu na ilaalaa, eenyutu sabiskiraayibii godhaa, eenyutu laayikii godhaa, eenyutu namni ilaalu hin jiru, namni hordofu hin jiru, hordofaan qabaadhu jedhee sodaa jedhurraan dhiiseen ture. Kanaan boodatti dhiibamaan ture jechaadha. Garuu har'a galata Rabbii haa ta'u ijoolleen Oromoo baay'een keessan baataniittu, baay'een keessan yuutuubii banattanii afaan Oromootiin sagantaa garaagaraa dhiyeessaa jirtu. Kun baay'ee namatti tola, baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Afaan Oromoo akkasitiin yoo ittiin hojjennee yoo ittiin bakka waan garaagaraa irratti yuutuubii, sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti illee yoo ittiin hojjennee afaan keenya beeksifannee malee akkasumaan afaanumaan dubbannee guddifachuu hin dandeenyu. Kanaaf anis quuqama kana qabadhee dhufee viidiyoo garaagaraa afaan Oromootiin hojjechuudhaaf chaanaalii Daree Show jedhu banee dhufeen jira waan ta'eef chaanaalii koo laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa, na guddisaa, na deeggaraa isiniin jedha. Jirtu baay'een keessan galata Rabbii haa ta'u afaan Oromootiin hojjettanii hordoftoota baay'ee kan qabdan jirtu, sabiskiraayiboota baay'ee kan qabdan jirtu. Viidiyoo isin hojjettanii gadhiistanis sa'aatii muraasa keessatti baay'ee kan isin ilaalamu, viyuu baay'ee kan itti argattan jirtu. Kun baay'ee namatti tola, dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Egaanis hamma naa danda'ametti wanta barsiisaadha jedhu, wanta bashannansiisa jedhu akkasumallee seenaa gootota keenyaa, seenaa gootota Oromoo kana hojjechuudhaaf yaadaan qaba jechuudha. Kanaaf deeggarsan isinirraa barbaadu chaanaalii koo sabiskiraayibii, sheerii, laayikii naa godhaan isiniin jedha. Egaa oduu isin ittiin dheeressu anis afaan Oromoo guddisuuf hamma naa danda'ametti
hodhii koo hidhadhee ka'eera na deeggaraa na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Kanatti dabalee ijoolleen seenaa garaagaraa qabdan seenaa jireenya keessanii ta'uu danda'a, seenaa jaalala keessanii ta'uu danda'a, bu'aa bahii jireenya keessanii ta'uu danda'a, jireenya keessatti waan baay'ee nama mudata mudannoo keessan ta'uu danda'a. Naaf hojjedhu bifa seenessuunis haa ta'u bifa walalootiinis haa ta'u hojjedhu jechuu barbaadan yookiin feetanii YouTube akkaawuntii koo ala Facebook akkaawuntii qabaa, Instagramii, Telegramii irratti Darajjee Firisaa Addunyaa jettanii yoo naa ergitan yookiin sagalee isaa riikoordii gootanii yookiin immoo barreeffamaan qopheessitanii yoo naa ergitan ani immoo isinirraa fuudhee babbareechee gulaalee bifa isin barbaadaniin deebisee isinumaaf hin dhiyeessa waan ta'eef namoonni fedhii isaa qabdan chaanaalotaan akkaawuntootaan isinitti hime irratti naaf erguu dandeessu jechuudha. Facebook irratti, Instagramii irratti, Telegramii irratti Darajjee Firisaa Addunyaa jettanii naaf yoo naa ergitan na qaqqabaa. Kanaaf viidiyoo koo guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo koo guyyaa biraatiin haga walitti deebinutti, haga wal arginutti nagaattiin isiniin jedha. Yoomiyyuu dhaamsa chaanaalii Daree Shoo kan ta'e afaan Oromoo waliin haa guddisnu, afaan Oromoo waliin haa dagaagsinu, afaan Oromoo waliin haa babal'isnuudha. Kanarraaf qabadhee dhufee kana fakkaataa. Haga viidiyoo biraan haga walitti deebinutti nagaan turaa. Ciao ciao.